Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how are you guys? Daughter channel Aku English with Oromic. Akkam nagayartuum baga jiraatan. Aku simbetan torban kana waa'ee article barachaa jiraatan kenna ni beekama. Akkasumas yeroo dabarkeetti yookaan immoo engedda waa'ee different articles za barachuun kiyya isin barsiisuun kiyya ni beekama. Haa ta'uutis waa'ee article xumuran duratti kilaasii isa xumura waa'ee omissions of articles or zero articles waan jedhamu guyyaa dhaabana jechuudha. It's about zero articles. Okay, zero articles jedhama jechuudha karaa biraatiin. Okay, barumsa kana osoo jalqabin duratti akkuma duraanii channel kii subscribe, like, share kana gootan kallattii maan isin gaafachuu barbaada jechuudha. Alright, namoonni channel kii jalatti comment naa kennitan kana barsiisan galatooma waan isin nagaaftan isin barsuu deema jechuudha. Alright. Classiin waa'ee articles kutaa afuraffaatiin kan xumuru waa'ee omissions of articles jechuudha. Kutaa kana booda exercise waa'ee articles deena jechuudha. Alright. Now, what is omissions of article? Dursa madure sabe omissions of article or zero articles. Omissions of article or zero articles jechuun article kenna ani fi da kan hin fayyadamne jechuudha. Article kenna walumaa gala definite article fi indefinite article eessatti hin fayyadamne. Iddoo kamitti hin fayyadamne jechuudha. Rulii kudha wayii ilaaluu deemna jechuudha. Bakka kudha wayii kana hundatiyyuu article kenna ta'e ani fi za fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Za fayyadamuu hin dandeenye himni kenna yeroo lamaffaaf yoo deebi'e garuu jalqaba irratti za ta'e ani ta'e fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Rule number 1 tokkoffaa no article is required before places, okay, towns or countries. Iddoowwan akka iddoo magaalaa biyya haa ta'uti bakkeewwan muraasatti article za ta'e fayyadamuu dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf he lives in the Ethiopia jechuun dandeenye jechuudha. He lives in the Ethiopia jechuun dandeenye jechuudha. Okay? Kanaafii kun maadha? Kuni wrongidha jechuudha. Akkamitti dandeenyaa? He lives in Ethiopia. Article zaan kun seenti hin seenta jechuudha. He lives in Ethiopia. Kan jedhutti sirriidha jechuudha. He lives in Ethiopia. Number 2. Have you been to the Adama jennu? Okay? Adama, maybe it is like town, you can more place, you can more country. So, have you been to the Adama in general? So, this X, Matare, have you been to Adama? Have you been to Adama? Kanaf, it don't talk to Din Manfranu, article eteza, he very neutral. Okay, rule number 2, say number 5. No article is generally used before meals. Okay? No article is generally used before what? Before meals. Nyata one bodaran amas article fayyadamu dandeenyu. Nyata kami? Breakfast, lunch, dinner, and supper. Or you can say snack. Or you can say sometimes what? A snack. Maksasi, irbata, misafi, kursi fudura fayyadamu dandeenyu. Fakkeenyaaf, we had a lunch in jennu. Because A indicates what? A indicates what? If okay, if any malagasista you don't do talk agarsecho. Kanaaf we had a lunch. We had a lunch. Article F from the nature. Kanaaf kun X. So akamina we had the lunch in the we had a lunch in the we had the lunch in the Mana we had lunch in the we had lunch in it. Okay, lakan yani jira. We had lunch in it. Lakan yani jira in it. Kanaf we had a lunch. We had the lunch in it. Okay, kaitanu. I had a dinner an hour ago. I had a dinner. Astima feramijira a feramijira. Dinner in kenama dachuna meal nyada. So I had a dinner an hour ago. Saat akudura irbat kinyad. Hinjara mochur. Akam yaramare. I had dinner. I had dinner. I had the so I had dinner an hour ago. Saat kudura irbat ki nyat echu kanaf article ete za nyata fundurat fayyadamu dandeenye.
Rule number 3, sadafa. No article is used before means of transportations like by air, by ship, by bus, on foot, by plane, and etc. Okay? Sadaffaan artikiliiwwan A fi Z transportation yookaan immoo tajaajila konkolaataa dubaraan fayyadamanii jechuudha. Kan akka baaburaa, kan akka baasaa, kan akka ayyirii fi akkasumas immoo doonii yookaan immoo lukaan fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Lukaa fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Akkam jechuun isaati fakkeenyaaf I go to school on a foot hin jennuun. Okay? I go to school on a foot hin jennu. I go to school on foot hin jechuudha. Or I came here by a taxi hin jennuun. By a taxi. By the taxi hin jennu jechuudha. Maal malee I came here by taxi hin jechuudha. Jidduu kanatti maal dabaluu dandeenyu? Article itti dabaluu dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo Fatuma came by a bus hin jennuun. By a bus hin asitti a yookaan immoo za dabaluu dandeenyu jechuudha guys. Kanafi malta Fatuma came here. Fatuma came by bus. Kun sirriidha jechuudha. Kaitanu he will come by a plane jennuun. Hanga verleetu konsonantii ta'u dubara konsonantii a fayyadamna akkuma jenne beekamaadha. Garuu ammoo iddoowwan kana fuuldura fayyadamna jechuudha. So he will come by plane. Keduu lamaadha sirriidha jechuudha. Kanaaf jidduu isaaniitti artikilii fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay, rule number 4. Seera farfaa. No article is used before holidays. Ayyaanota dubaraan manzis ji'oota fi akkasumas immoo torbaan guyyaa yookaan immoo guyyaa torbaanii fuulduraan illee artikilii fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf he want to charge on the Sunday. On a Sunday jechuudha. Okay, he want to charge on the Sunday jedhamu jechuudha guys. On the Sunday illee yookaan immoo on a Sunday illee jedhamu jechuudha. Maal nama jechuudha? He want to charge on Sunday jechuudha. This is right, this is X jechuudha. The next one is Easter always falls on Sunday. Nan kunisuri on the Sunday or on a Sunday jedhamu jechuudha. So Easter always falls on what? On Sunday jechuudha. Ayyaanni Easter jedhamu kuni guyyaa oodii baay'inaan kabajamaa jechuudha. The next one is she want to ballet in the march jedhamu. March maalidha? It is men's jechuudha. So she want to ballet in the march jedhama jedhamu jechuudha. Maalidha bare? She want to ballet in what? In march jedhamu jechuudha. Kanaaf in the march or in a march illee jedhamu jechuudha. Kanaaf she want to ballet in march. Kanaaf artikilii isaan dubara fayyadamuu dandeenya jechuudha. Okay, rule number 5. Shanaffaa. No article is used before school subjects or university courses. Okay, barnoota funduraan barumsa maqaa isin baratan biology, chemistry, physics yookaan immoo hawaasa afaan Oromoo Ingiliffaa dubaraan illee artikiloota fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf she is studying a biology jennu guys. Okay, so this what X jechuudha. She is studying what? Biology jedhamu. She is studying biology jedhamu jechuudha. Kun sirriidha jechuudha. She is studying the biology or she is studying and biology or she is studying a biology or the biology hinjiramu. Maajirama she is studying biology jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenya kana biology jechuudha. Or you can say I like an English hinjiramu. I like what? English natural. I like English nan. I like an English. Okay? Tuni dubbachiif ture yookaan immoo jennee fayyadamna. I like the English hinjennu. I like what? English jechuudha. I like English. Kanaafuu bakka maal fayyadamnu? Artikiloota fayyadamuu dandeenya jechuudha. All right. Rule number 6. Seera jaaffaa. No article is used before a language. Afaanota funduraan. Language jechuun afaanota jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka French, English, Arabic, Turkish kan kanneen fakkaatu funduraan illee artikiloota fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Example, I want to study a French jennu. I want to study a French or I want to study the French jennu. This is X. Maanaan I want to study French jenna jechuudha. I want to study French tun hin galtu jechuudha. Or she wants to learn an Arabic jennuun. Maal ta'a jechuudha? She wants to learn Arabic tun keessaa baata jechuudha. Kanaaf language yookaan immoo afaanota funduraan illee artikilii fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. This also X jechuudha. Kanaaf yoo kana si baafne she wants to learn Arabic yoo ta'e ta'a. Or I want to study French. I want to study English. I want to study Arabic yoo ta'e sirrii ta'a jechuudha. All right. Rule number 7.
No articles used before games or sports like football, okay, volleyball, golf, and hockey. Tapha yookaan immoo ispoortiiwwan fuulduraalee article fayyadamuu hin dandeenye. Example, she plays the volleyball in jennu. Guys, look, she plays the volleyball in jennu. Guys, she plays volleyball jedhama. Or she plays volleyball jechuudha. Kun sirriidha jechuudha. Kun eksiidha, kun sirrii jechuudha. She plays football yookaan immoo he plays football jenna malee. You can say or Ahmed or he plays football in the football in jennu. Okay? Or a football in jennu. Kanaaf taphoota yookaan immoo ispoortiiwwan tokko tokko fuulduraalee fayyadamuu dandeenyu maalidha? Artikilii fi aanii fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Okay, rule number 8. Rule 8ffaan maalidha? No article is used before a plural and accountable noun. Yes, kana sunduralle barane jira jechuudha. Okay? For article fayyadamuu dandeenyu plural noun fi uncountable noun. Wanta lakkaa'amuu dandeenye funduraa fi wanta lakkaa'amuu dandeenye fi wanta danuu funduraan wanni fayyadamuu dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf ducks yoo jenne a ducks hin jennu jechuudha. Yookaan immoo the ducks hin jennu jechuudha. Maaliif jennaan wanta lakkaa'amuu danda'amu yookaan immoo wanta danuu ta'e wajjin illee fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf a ducks yookaan immoo the ducks jechuudha. Ati yoo sin jedhee iddoo kun akkas ta'e akkas ta'a jechuudha. Ittiin galu jechuudha. Yookaan immoo water. A water in jennu the water in jennu jechuudha. Kun illee fayyadamuu dandeenye. Akkasumas immoo rice wanta lakkaa'amuu dandeenye jechuudha. Accountable noun. Kanaaf isa hunduraan a yookaan immoo zaallee fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf sirjaaf saddeettaffamaadha. No article is used before plural countable noun and accountable noun. Wanta danuullee wanta lakkaa'amuu dandeenye funduraallee fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Rule number 9 sagalaffaa. We don't use an article before nouns that follow certain phrases such as kind of, type of, or sort of jechuudha. Phrase 1 kanneen funduraallee article fayyadamuu dandeenye. Fakkeenyaaf what kinds of man are you? Kana funduratti what a kind of jechuu dandeenye jechuudha. What a kind of man are you jechuu dandeenye jechuudha. Kanaaf isaan funduraallee article fayyadamuu dandeenye. Or we like this type of, kunillee type of, kind of jira. We like this a type of hin jennu. Kanaaf walumaa galatti jechuudha. Phrase 1 kind of, types of, or sort of kana fundurattillee article fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay, kaitaanu rule number 10. No article is used before disease. Dhukkubaawwan tokko tokko fundurattillee fayyadamuu dandeenye. Fakkeenyaaf headache, okay, toothache, a toothache, the toothache, or kana immoo eye ache, or you can say earache, an earache, or the earache hin jennu jechuudha. Kanaaf dhukkuba fedhe yoo ta'uti funduraan article fayyadamuu dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf Bontu is suffering from a malaria hin jennuun. Malaria maadha dhukkuba buusata akkasii mire. Kanaaf iyyuu Bontu is suffering from a malaria hin jennu jechuudha. Or the malaria hin jennu jechuudha. Kanaaf dubara maal fayyadamuu dandeenyu article fayyadamuu dandeenye jechuudha. Or I have got a stomach ache hin jennu. Okay, I have got what? I have got a stomach ache, or the stomach ache, or I have got a stomach ache in jedhamu jechuudha. Asitti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. The last one is she has high fever. She has high fever. She has a high fever in jennuun. Yookaan immoo she has the high fever in jennu jechuudha. Kanaaf article dhukkuba yookaan immoo dhibeewwan muraasa wajjin fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay, rule number 11. Rule number 11 maalidha? No article is used before proper noun. Okay? No article is used what? Used before proper noun or material noun or abstract noun. Wantoota proper noun yookaan immoo maqaawwan funduraalee fayyadamuu dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf Mary is our classmate student. Mary maalidha? Maqaa namaa jechuudha. Walumaa galatti maqaa namaa funduratti article fayyadamuu dandeenye. Ahmed or the Ahmed hin jennuun. Okay, a John or the John hin jennuun guys. Maqaa namaa funduraa fayyadamuu dandeenye. Fakkeenyaaf a Mary yookaan immoo the Mary hin jennu jechuudha. Okay, Mary is our classmate student jechuudha. Or where is Ahmed? Where is a Ahmed? Or where is an Ahmed hin jennu guys. Kanaaf Ahmed maalidha? Is proper noun jechuudha. Akkasuma material noun illee akkasitti illee jechuudha. Haaluma kanaan fayyadamna jechuudha. Kaitaanu no article is used before abstract noun. Abstract jechuun wanta feelingii qofaan yookaan immoo sensii qofaan wanni ta'u jechuudha. Wanta qabatamaan mul'anna jechuudha. Fakkeenyaaf love begets love. A love hin jennuun. Okay?
Love begets love. Kuni maadha? Abstract jechuudha. Abstract noun jechuudha. Love begets love. Jaalalli jaalala dhala. Yookaan immoo jaalalli jaalala fide. Yoo jenne love keenya maadha? Abstract noun jechuudha. Wanta mul'anne jechuudha. Wanta ijaan mul'anne jechuudha. Qabatamaan harkaan mul'anne jechuudha. Maadha? Wanta jiraachuu isaa nu beeknu jechuudha. Kanaaf wanta jiraachuu isaa nu beeknu maadha? Abstract noun jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf bareeduma yoo jenne beautiful yoo jenne wanta bareeduma akkana qabaachuu dandeenya jechuudha. Akkanatti jechuudha. Qaama keenyas yookaan sammuu keenya keessatti ni beekama jechuudha. Okay? Okay, the next one is we are all for peace. Okay, nageenya. Okay, love and honesty jechuudha. Kun martu maadha? Kun martu abstract noun jechuudha. Kanaaf abstract noun funduraan article fayyadamu malee hin dandeenye jechuudha daawwattoota kiyya. The last one, but not the least one, isa dhuma. No article is used before possessive adjective jechuudha. Okay, article possessive adjective funduraan fayyadamu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun maadha? Possessive adjective isin hundi keessanuu beektanii. Okay, my, our, okay, their, okay, kan akka, hers or her or his. Kan kunni maadha? Okay, articulota, possessive adjective jechuudha. Kunniin describe maqaa kan describe godhu jechuudha. Yookaan immoo ba maqaa describe godhu. Fakkeenyaaf this is my house jechuudha. Kuni mana kiyya jechuudha. Mana kiyya ibsaa jira malee. Kanaaf this is a my house hin jennuun. This is a my house in jennuun jechuudha. Asitti fayyadamtan jechuudha. The next one, she does her homework. She does her homework. Or she does she or he does his homework in jennuun jechuudha. Kanaaf asitti heeriin keenya maadha? Main keenya maadha? Possessive adjective jechuudha. Kanaaf possessive adjective funduratti illee article fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Daawwattoota chaanalii Aku English with Oromic. Kunniin faayidaawwan baay'ee keessaa baay'inaan kan beekaman. Okay. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Oomishni article maybe kan biraas jiraatu danda'a. Garuu ammoo baay'inaan jechuudha. Kunniin baay'ee beekamaa jechuudha. Kanaaf oomishni article ama maqaa dhoofne kanneen hundatti yookaan ammoo bakka iddoo maqaa dhoofne kan hundatti article ani fi za yookaan ammoo article isin beektan kanneen ani fi za fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf maal gootarree yeroo sanii hin dhiisan yookaan akkana gootanii dhiisan yookaan ammoo akkana gootan jechuudha. Okay, mallattoo kana agarsiisa yookaan ammoo daashii akkana dhiisan jechuudha. Bakka sanitti jechuudha yoo hin fudhanne jechuudha. Kanaaf exercise waa'ee articles walumaa galatti jechuudha. Okay, maybe yeroo lama yookaan yeroo tokko isin dalaguu danda'a jechuudha. Kanaaf waa'ee articles exercise isaasin hanga walitti deebinutti barumsi kiyya waa'ee articles asuma irratti xumura. Namoonni chaanalii kiyya subscribe, like, share naa gootan baay'ee galatooma. Ammas na bira dhaabadhaa jechuu barbaada. Waan isin naattan isinii dalagaa, waan isin koomentirratti naa barreessan tartiiban isiniifan dalagaa. Kanaaf yeroo taanu barumsa kanatti aansine congestionii barannaa congestionii jalatti ammoo waa'ee discourse markasii gadi fageenyaan baranna jechuudha. Kanaaf isin hangasii like, share. Video kiyya yeroo bantan hunda like akkan daganne, share akkan daganne, subscribe akkan daganne, hiriyaa keessan barattoonni university, barattoonni college, barattoonni high school, barattoonni elementary, barumsa aan barsiisu, barumsa barattoota baratan hundaaf yookaan immoo barumsa Ingiliffaa hundaaf waan ta'eef kutaa addaa hin qoodu waan ta'eef irraa fayyadamaa jechuu barbaada. Haadhaaf nagaannaa tura isin jaalladha. Akkasumas immoo barumsa reegas irraa fayyadamaa jechuu barbaada. Bye bye. Love you all.